Next question from brother Khurshid Akbar from Karnataka, India. Allah says Gaafitti aantu obboleessa keenya Khurshid Akbartu Karnataka, India irraa gaafate. Rabbi Qur'aana keessatti hundi keessan namni jalqabarraa kaasee hanga xumuraa jiru walitti dhufee osoo nagabbare olaantummaa kiyya irratti wanni dabaluun jiruu jedhe. Eega dubbiin akkana taate maaliif akka isa gabbaru nu ajaje? Deebisaa obboleessi wayita gaafatu Rabbi hundi keessan namni jalqabarraa kaasee hanga xumuraa jiru walitti dhufee osoo nagabbare olaantummaa kiyya irratti wanni dabaluun jiruu jedhee gaafate. Dubbiin tun Qur'aanaa miti. Garuu aayatoonni yaada kanatti dhiyaatanii jiran isaanitti boodaan deebi'a. Obboleessi dubbii hadiisa keessa jirtu nuuf hime. Sahiha Muslim mujallada 6ffaa lakkoofsa hadiisaa 657 irratti ergamaan Rabbii jaalatamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkana jedhe. Rabbiin akkana jedha yaa gabrootan kiyya inni jalqabaa keessanii fi inni xumuraa keessan ilmi namaa hundi jinnilleen hundi iimaanni isaanii iimaana nama gaarii osoo tahe qajeellumni isaanii qajeelluma nama gaarii dachii tanaatiin walqixa osoo tahe aangoo tiyyarratti wani naaf dabaluun jiruu jedhe. Kana jechuun ibaadaan insii fi jinniin godhan humaa isan fayyadu jechuudha. Rabbi ammallee itti fufee nuuf hime. Yaa gabrootan kiyya inni jalqabaa keessanii fi inni xumuraa keessan ilmi namaa fi jinniin hundi keessanuu hammeenyi keessan hammeenya nama irra badaatiin osoo walqixa tahe namni hundi irra hamaa namaa osoo tahe ilmi namaatii fi jinnilleen nama irra hamaa ja'amuun osoo qixa hamaa tahanii aangoo tiyyarraa wanni hir'isu tokkolleen hin jiru. Yaa gabrootan kiyya inni jalqabaa keessanii fi inni xumuraa keessan jinnii fi ilmi namaa hundi keessan bakka takkatti walitti qabamtanii waan barbaaddan nagaafattanii hunda keessaniifuu waan isin barbaaddan osoon kanne qabeenya kiyyarraa wanni hir'isu tokkolleen hin jiru. Qabeenya kiyyarraa hanga lilmeen bahara seentee bishaan fuutu hin hir'isuu jedhe. Awwaan hadiisaan himameen irra deebi'ee isinitti himu jira. Waan kana yoo hubattan Rabbi faarsitan yoo diddan ammoo kan qeeqamu isinuma mataa keessani. Waan kanarraa akka hubatuu dandeenyutti ati nama qulqulluu taatee yoo Rabbi haalaan gabbarte wanni olaantummaa Rabbi yookiin aangoo isaarratti dabalu tokkolleen hin jiru. Humaa Rabbiif hin idaatu. Irra hamaa namaatis taatu wanni Rabbi irraa hir'atu tokkolleen hin jiru. Osoo waan barbaaddan gaafattanii Rabbiilleen waan barbaaddan hunda isiniif kenne wanni Rabbi irraa hir'atu tokkolleen hin jiru. Akka nama lilmee bahara keessa kaayee bishaan keessaa ol baasuuf yaaleeti. Lilmee bahara keessa cuubnee yoo baafne mee bishaan hangam fuuti? Rabbi irraa wanni hangasiitu irraa hin hir'atu. Rabbi suuraa Al-Ankabuut suuraa 29ffaa aayaa 6ffaa irratti akkana jedha. Namni qabsoo diinii fi tan lubbuu godhe dantaasaatiif godhe Rabbiin waan uume hundarraa dureessa. Rabbi gabrootan isaarraa waan takkallee hin haajamu. Rabbi dhaamsuma kana fakkaatu suuraa Faaxir suuraa 35ffaa aayaa 15ffaa irratti kana jedha. Yaa ilmaan Aadam isin gara Rabbii isin uumee haajamoodha. Rabbiin isa dureessa kan waan uume hundarratti faarfamu. Kanaafuu aayaaleen Qur'aanaa kunniin Rabbi waan tokkottillee akka hin haajamne nuuf himan. Waan uumerraa waan takkattillee hin haajamu. Amma gara gaafii haa deebinu. Rabbi maaliif akka isa gabbaru nu ajaje? Rabbi Qur'aana keessatti suuraa Az-Zaariyaat suuraa 51ffaa aayaa 56ffaa irratti wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun jinnii fi ilma namaallee na haa gabbaraniif malee waan birootiif hin uumnee jedhe. Sababaan uumamneef maali? Rabbi akka isa gabbaru fedha. Garuu gabbartii sanirraa faayidaan inni argatu tokkollee hin jiru. Qaamni isa gabbaruudhaan bu'aa buufatu qaamuma gabbaru sani. Isa gabbaruu keetiin akkamitti fayyadamuu dandeessa? Laal wayita nuti Rabbi gabbaru karaan irra jaalatamaan isa ittiin gabbaru salaata. Salaata keessatti wanni haalaan barbaachisaan wanni isa malee salaanni guutuu hin taaneen suuraa Faatihaati. Suuraan Faatihaa aayaa 7 keessaa qabdi. Isiin suuraa jalqabaa Qur'aana kabajamaati. Ummul Qur'aan jechuunis ni yaaman. Haadha Qur'aanaa jechuudha. Ijoo Qur'aanaatis ja'anii ni jiran. Suuraa Faatihaa yoo qaraatan aayaalee jalqabaa 3 alhamdulillahi rabbil aalamiin faaruun hundi tan Rabbii caalamaati. Ar-Rahmaan Ar-Rahiim Rabbii Rahmaanii fi Rahiimte Maaliki Yawmiddiin mootii guyyaa qiyaamaa jennee qaraana. Kanaafuu aayaalee Qur'aanaa tan jalqabaa 3 keessa Rabbi faarsuutu jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin faaruun hundi tan Rabbii caalamaati. Kan Rahmaanii fi Rahiimte mootii guyyaa murtii. Bakka tanatti maaliif Rabbi faarsina? Wanni nuti Rabbi faarsuun barbaachiseef haala sammuu namaatu akkasitti uumame. Akkuma waan tokko faarsuu jalqabdeen waan san hordofuu jalqabda. Waan faarsitu san amantee jala deemta. Fakkeenyaaf haati teessan dhukkubsattee jirti haa jennu. Namni aajiin tokko harumarraa dhufee dawaa kana kanaaf
dawaa kana yoo fudhatte haati teessan tarrakkoo onneetti rakkataa jirtu ni fayyitii isiniin jedhe. Namni biraa ammoo kan isin haalaan ogeessa fayyaa onnee ta'uusaa beektan dhufee haadha teessan fayyisuudhaaf maloota fayyadamuu qabdan isinitti hime. Jara lamaan keessaa isa kamirraa fudhattan? Nama hin beekamne kan karumarraa dhufee isinitti himerraa fudhattan moo nama ogummaa wal'aansa onneetiin ispeeshaalistii ta'erraa fudhattan? Gorsa ogeessa fayyaa ispeeshaalistii onnee san hordoftan. Sababni namni sun beekamaadha. Namni sun ispeeshaalistii onnee ta'uusaa akkuma beeytaniin waan inni jedhe sirriitti irraa fudhattan. Haaluma wal fakkaatuun bakka tanatti Allahu Akbar, Rabbiin guddate akkuma jettaniin Rabbi ogeessa, Rabbi hakiima, inni rahmata qabeessa jechaa faarsitan. Wanni nuti Rabbi faarsinuuf isa fayyadaafi miti. Akkuma isa faarsuu jalqabdaniin waan itti aanu raawwattan. Suuraan Faatihaatis bakka sanittiin dhaabbattu. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin, Ar-Rahmaanir Rahiim, Maaliki Yawmiddiin, Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin. Si qofa gabbarra, si qofa gargaarsifanna jechaa qaraana. Eega aayaalee jalqabaa sadan irratti isa faarsineen booda qajeela isa qofa akka gabbarru himutti seenna. Isa malee nama biraa gargaarsa akka hin gaafannees ni beeyna. اهدنا الصراط المستقيم قراك أجيلا رتنك أجيلش قرا ورأتك أجيلشتك أنا نيفتي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قرا ورأتك أجيلشتك أنا نيفتينك أجيلش قرا ورد اللنسوتي هكا قدتون تهن أكسماس قرا ورجلتي خننتهن جنة قران بكتنت آيالين سدن جلقبا سورة الفاتحة رب فارسودا اتعان سودان إسا قفاك قبرو في قام برا أكهن قبر رقابان اتعان سنة خراك أجيلانو تقرسيسي جنة قرن خرا ورق أجيليك أنني قوم فتيه ملي خرا ورجلتي رنوهن أوفين جنة قرن سورة فاتحة قرأون قام صلاتات سنوخا حالان برباجسو اتعان سن قرآنها في قوتون كجيلو من ما فيما مال دلقو أكا قبدو في مال إيسو أكا قبدو الرابرات زكاة خنو hajji godhuu soommanuu hannarraa fagaachuu nama ajjeesuu dhabuu fi ulaagaan hedduun biroo qur'aana suuraa adda addaa keessatti ibsamanii jiran. Alhamdulillah sababni Rabbi akka isa gabbaru nu ajajeef sababni Rabbi akka isa faarsinuuf nu ajajeef faa'iduma teenyaaf yeroo kuma Allahu Akbar jechuun guddina Rabbi irratti wani dabaluun jiru. Inni durumaanuu guddaadha ol aanaadhaas osoo Rabbi arrabsiteellee na'uuzu billah wanni Rabbi irraa hir'atu tokkollee hin jiru. Rabbiin yeroo hundi irra ol aanaadha akkasumatti itti fufa. Wanni isa faarsuun barbaachiseef akkuma isa faarsuu jalqabneen gorsa inni nuuf kenne fudhatuu jalqabna. Qur'aanni guutuun ammoo ilma namaatiif gorseef keessaa qaba. Akkamitti jireenya kee qajeelchuu akka qabdu si barsiisa. Wanni Rabbiin akka isa gabbaru nu ajajeef isa fayyadaaf osoo hin taane ilma namaa waan fayyaduuf akka isa gabbaru nu ajaje. Isa yoo faarsuu eegalle hundarra caalaa kan ta'e hundarra ogeessa kan ta'e hundarra beekaa kan ta'e hordofuu jalqabna jechuudha. Kanaafuu isa gabbaruun faayidaa nuuf qaba. Yeroo hunda fayyaa akka qabaannu nu gargaara. Inshaa Allah jannatul firdawsis akka badhaafamnu nu taasisa. Sababaan nuti isa gabbarruuf sababaan nuti isa faarsinuuf faayidaa isaatiif osoo hin taane inni hin barbaadu waan ta'eef faayidaa teenyaaf jecha isa gabbarra. Deebisaasiif kana jeetiin abdadha.